ነገ ሌሎች ወንድሞቻችንም እንደዚህ ነው የሚቀጠቀጡት እንደዚህ ነው የሚደበደቡት ቢያንስ እኛነታችንን ማሳየት አለብን ፍትህ ብለን መጠየቅ አለብን እንዴ ይሄ ልጅ ደሞዝ አልተከፈለውም ምግብ በሰዓቱ አይሰጠውም በሹፌርነት ተብሎ የተሰደደውን በግመል እረኝነት ተቀጥሮ በረሃ ላይ እየተሰቃየ ነው በዛ ላይ ቀን በቀን እየተደበደበ ነው ለምን ምን በወጣው ምን አደረገ እባካችሁ አሁን ቪዲዮውን ለቅቄዋለሁ ቲክቶክ ላይ ፕሊዝ ቲክቶክ ላይ ገብታችሁ ሁላችሁም ቪዲዮውን ላይክ ሼር ዲዩትና ሪፖርት ነገ ሌሎች ወንድሞች akkuma argaa jirtanii obboleessa keenya kana aramni tomaatii jirti maaliif jennanii ingidihi akkuma argaa jirtanii sila namni biran jiru jedheeti kan orofatti akkanatti dabaddabu egaa dhugaa dubbachuuf araboonni tun mucaan kun osoo waa balleechee osoo yookiin immoo waan isaanii gaalli yookiin du'ee naa kaffali jedhaan malee akkanatti hin tumu odoo beela'uu odoo aduun isa gubduu akkanatti dhugaa achitti arguun baay'ee mataa nama aduucha egaa akkuma argaa jirtanii akkanatti kan tumu araba egaa akkuma beekamu yeroo darbee mucaa wayii akkanumatti aramni ajjeestee majiraa keessatti gattee hin beeknu jedhanii kaadanii egaa ammas immoo akka barbaadetti tumee ajjeesee namni nagaafatu hin jiruudha jecha mucaan immoo akkuma argaa jirtan kaameraa dhokfatee yeroo hunda waan dabaddabamuuf yeroo hunda uleen waan irraa hin qorreef guyyaa guyyaadhaan dabaddabamaa jedhee mala tokko malatee akkanatti kaameraa waraabee isa waraabee jechuudha namtichi garuu hin argine kaameraan akka isa qabee hin argine akkanatti waraabatee gadi laakkisee jechuudha mucaan kuni እንግዲህ sagalee hundumti keenyayyuu sagalee taanii fi mucaan kun akka nagaan biyya isaatti galuu kun immoo bakka jijjiirratu rabbiin harka diinaa keessaa isaa baasu dhugaa dubbachuuf baay'ee takka nama gaddisiisa maaliif jennaan inni aannan tun nama nyaatti እንግዲህ mucaan dhugaa dubbachuuf odoo biddeeni jecha biddeen nan argadha laata hin dabartiidha inde bartii jedheeti malee dhugaa ammoo feeyyuu daamti xiqqoon warra yoo rukutamte tole jettee too namaaf rukutamtu garuu immoo kaayyoon qabaa laata darbiti laata ulee kana jalaas nan ba'aa laata jedhee obsee waa hunda obsee mucaan kun akkanatti rukutamaa jira jechuudha malee dhugaa dubbachuuf waan isa sodaatee yookiin immoo jiru miti ijoolleen tokko duune jedhanii mucaan amma miila darbe du'e yaa ofirratti ilaalu jedheeti kan rukutee isaan booda namseessaatis darbe dhugaa baay'ee takka nama gaddisiisa ulee yeroo amma kanatti daa'imtuu iyyuu nama rukutamtu beektanii biyya barahaa san keessa isaaf taa'ee gaala isaa yookiin immoo qarshiillee oduu seeran kenneefi osoo nyaatarrii seeran kenneefi dhugaa dubbachuuf biyya barahaa san keessatti siqaayii namni argine arganii ijoolleen keenya achi keessatti garuu immoo akkanatti arguun baay'ee tokko sammuu nama oduucha dhugaa dubbachuuf rifaatuu nama hundaati jechuudha wanti kuni taateen kun kan ta'e Saawud Arabiyaa keessatti egaa dhugaa dubbachuuf ani dhiirri akkanatti rukutamu jedheetu yaadni ani sara dubartoota qofa natti fakkaata obboleewwan keenya shamarranii qofa natti fakkaate an akkanatti reebbamu an akkanatti rukutamu garuu immoo warri dhiiratis akkanatti kan rukutaman hin jiru jedheetu yaadni tasuma jechuudha garuu immoo gochi akkanaa kun baay'ee gocha duubatti hafaa gocha maxifoo waan dhugaa dubbachuuf seera jalaa irra hin baane namichi kun amma gara seeratiin amma kaameraa kana agarsiise irraa gadi sambuusu jechuudha maaliif mucaan kun amma osoo namni sagalee ta'ee fi namticha kana hin dhiisu maaliif akkanatti rukutuun isaaf waan gaariidha ginni inni osoo kassasii yoo maal jedhee namni sagalee ta'ee fi na waan irraa argatu hunda hin argata yaa ta'u malee immoo namoota akkanaa kana arguu caala wanti nama gaddisiisu hin jiru ijoolleen keenya immoo yeroo baay'ee beektanii biyya keenyatti illee siqaayii waan ta'eef bakka teenyet wanduunu yookiin immoo cisnit wanduunu jedhanii kan biyya isaaniitti irraa ba'an karaa seera qabeessa odoo seera qabeessa ta'e namtichi kun akkanatti hin tumu gara seera qabeessa nu soora qabaatee maal lagooti odoo ajjeese wiyyoo omaan godhanii jedheeti beektanii mucaan kun tarii immoo
isaaf waan gaarii godhe garuu isaanan lubbuu isaan balleessaa yookaan isa nu jedheeti kan rukute garuu immoo rabbiin isa baasee namicha immoo waaquma isaa agaallatsu damoosa kiyyarree seeran naaf hin kennu nyaatarree naaf hin kennu jedheeti jira mucaan kun akkuma miidiyaa irratti himatee namoonni baay'een sagalee ta'anii fi mucaa kana akka isa gargaaranirree yaadatii jiru jechuudha. Yaa ta'u malee dhugaa dubbachuuf gochaan akkanaa kun baay'ee namoota baay'ee kan rifachiisedha. Ijoollee baay'ee kan dallansiisedha jechuudha. Sirriitti nama dallansiisas immoo maaliif jennaani waan akkanaa kun dhugaa dubbachuuf daa'imni xiqqoonuyyuu soo ani har'a irra rukutamti jedheetu hin yaadu. Gin namtichi kun irraa siqee yoo kanatti rukutu daa'ima xiyya rukutas immoo naa kaffalii yookaan isisu yookiin immoo seeraan gaafachuudha malee mucaa kana akkirratti irraa siqee akka qotii yookiin immoo akka harreesitti kan rukutu kan tumu gin yeroo isa tokko sammuun isaanii sirrii miti beektanii araboonni tun dhugaa dubbachuu fi isaan guddeesse malee ofiidhaaf of gadda'een maaliif baasii amma seera bareedatu jira waan ta'eef seerri sirriitti seera bareeda waan ta'eef irraa gadiin bu'u mucaanii isaaf gaarii ta'ee marrajaa qabaatee dhiisatoo akkanumattuyyuu baay'ee tokko dhugaa dubbachuu fi rabbiin isaa gargaaru namicha kana immoo akka hojii isaatti isaaf haa kennu jenna. So kanaaf ijoolleen akkanatti deemtanii araboota jalaa irree gadi hin jedhina dhugaa dubbachuuf kinoo akkanatti mataa irratti nama baatii beektanii inni garuu immoo kaayyoo kiyyan galmaan gaadha jecha dhaqa jedheetuma gadi jedheetuma rukutame malee abbaa fi mantaane dhiirti akkanatti rukutamti jedheetoo hin yaadu jechuudha. Tasumaayyuu maaliif tarii namni kaayyoo qabu kaayyoo kiyya sana galmaan gaadhutti jedhee kan carraaqu namoota meeqatu jira. Kaayyoo kiyya san galmaan hangaa jedhee kan carraaqu namoota meeqa jira. Yaa ta'u garuu immoo biddeenis bishaanis akkanatti kana hunda arganii siqaay kana hunda arganiiti kan itti dhufani. Kanatti kinu dhugaa dubbachuuf baay'ee takka nama gaddisiisa haalli mucaan kun keessa jiru. Ana akkasiin jedha obboloota koo yeroon jalqaba argu dhugaa dubbachuuf ani baay'ee takka rifadhe maaliif akkanatti rukutu akkanatti tumu arabni soo ani baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf ammoo fe'eeyyuu ta'e mucaan kun biddeen takkan dhabu garuu immoo waan inni godhe argitanii yoo darbaadhaata jedhee jira dhaabbatee ulee dhugaa jira. Baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf namni mataa qabu namni sammuu qabu akkanatti nama rukuta jedheetoo hin yaadu. Na akkasiin jedhaa baay'ee takka nama gaddisiisa. Ijoolleen keenya akkanatti ofirratti eenyuun jedhinaani hojiirree barbaaddatanii akkanumatti hojuma rufaa kanarree barbaaddanii hojii biraa seenuudha malee nama akkanatti sintumuu dhugaa dubbachuuf biran taa'ina nama akkanatti dallalu soogin loloo waanuma jiru qixaatiin waanuma jiru gin akkanatti rukutuun baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf sheemidha. Isuma birattuyyuu abbaa seeraatu of se'emoo poolisii of se'emoo hara poolisoonni seera beeku intee kun namicha irraa siqee kanatti rukutuun dhugaa dubbachuuf namoota baay'eedha kan rifachiise. Harka lamaan qabatee kanatti ulee irratti caccabsuun baay'ee tokko dhugaa sheemnu. Na akkasii turtii gaarii qabaadhaa isiniin jedha.